mootummaa bilchiginnaa mormuudhaaf ilmaan Oromoo magaalaa kana walitti qabamanii hiriira guddaa taasifnee jirra. Hiriira keenyas milkiidhaan xumurree jirra. Xalayaas dhaamsas barbaachisu hundi xumuramee jira. Egaa hiriira milkaawaa kana warra qindeesse keessaa Koree Qindeessituu hiriira kana jiraattota magaalaa Frankfurt sabboontoota namoota yeroo dheeraa waliin hiriira kana qindeessuu irratti beekaman yaada tokko irraa fudhachuudhaaf asitti wal geenye hordofaa. Mee hiriira har'aa kana maaliif qopheessitanii? Obbo Eliyaas isinirraan jalqabaa akkam ture? Mee walumaa galatti waa'ee hiriira kanaatii fi qophii isaarraa haga har'aatti akka waan jiru daawwattoota keenyaaf guddaa galatoomii waan dursee OMN galateeffachuun barbaada. OMN seenaa Oromoo keessatti iddoo guddaa qaba. Gara fuulduraattis iddoo guddaa hin qabaata. OMN jechuun onneedhuma Oromiyaa jechuudha. Kanaaf OMN asitti argamtanii hiriira keenya har'aa irratti makamtanii sagalee keenya fudhatanii miidiyaa keessatti dabarsuudhaaf galata guddaa qabdu uummata naannoo kanatti jiran. Itti fufee qophiin keenya kun kan inni jalqabee dheengadda kaleessa tun ta'ii tureera. Itti yaadnee itti qindoofnee karaa garaa garaatiin waan barbaachisu itti qophoofnee kan saganteessinee itti seennedha. Egaa qophiin keenya har'aa kun hiriira fincilaa yookaas hiriira mormii jechuu dandeenya. Sababiin isaa hiriirri iddoo lamatti ramaa: hiriira nagaatii fi hiriira fincilaati. Bara waggaa 3 fuulduraa hiriira nagaatu ture. Hiriira nagaa mootummaan kun yeroo biyya kana dhufee namni manatti namnee hiriira kana irratti argamnee hawwaara kaafnee gammannee dhiinnee sirbinee biyyi lafaas immoo nu ilaalee dhumatti egaa itti seenee waan baay'een ta'ee amma Nobel Prize jedhamu kana argateetti ga'e. Har'a garuu waggaadhuma saatuun fixiniitii karaarraa jallachuutti ga'e. Kanarraan kan ka'ee namoonni adda addaanis gaafatamanii karaa biraas gaafatamanii akka inni karaa irratti deebi'u gaafatanii karaa irratti deebi'uu fi fedhii hin godhan. Kanaafiti nus immoo rakkoo biyya keessa jiru uumama keessa waan jiruu fi qaama biyyaa wanta taanee fi rakkoo kana biyya lafaatti dhageessisuu erga eeggalleetu turreerra yoo ta'e inni ammaa kun immoo isa kanaan duraarra harka meeqa kan caalu ta'e waan argameef nus immoo cimina keenya akkasuma ciminaanii harka wal qabannee kunoo hiriira fincilaa har'a gooneera. Kan nuyi gooneefis immoo tokkoffaa uummatiin jeeqame, biyyiin jeeqame, qabeenyaan hin saamame, manni hin gubate, rakkoo kana gurguddaa kan baay'eetu irratti ta'e biyya keenya irratti ta'e. Kanaafiti fincila. Manni biyyiin jeeqame yeroo jennu biyya jechuun nama, lafa, muka isaati, bineensa isaati. Namichi kun nama duwwaa hin jennee bosona keenya hin jeeqee, bosona hin gubee, hin mursiisee akka barbaade godhu. Bineensa bosona keessatti jiraate bara beelaallee namni bineensa ajjeefatee nyaatullee bineensa kanallee abiddatti kaayee sababii gubeef biyyaa baqatanii inni kan abiddaan nama duwwaa miti. Lafi keenyaa sababii lafi kun gubatee fi gara fuulduraatti waan achi keessaa gubatee waan baay'eetu jira wanta ta'eef deebi'ee lafa taa'uu seenee hin amanu. Garuu kana deebisuudhaaf immoo waggaa baay'ee nu fudhata, yeroo baay'ee nu fudhata. Wanti daqiiqaa tokkotti badee waggaa baay'ee nu fudhata. Kanaafiti hiriira fincilaa kana goonee har'a jechuudha. Hedduu galatoomaa. Obbo Eliyaas mee amma gara Biraanuutti nufa. Biraanu akkuma beekamu amma mootummaan bilchiginnaa Oromoon aangoo qabateera, gaafiin Oromoo deebi'eera, amma waa'ee misoomaa qofa haasa'uun nurra jira jedhu. Gama biraatiin immoo waan Amaanu'eel Wandimmoo irratti dambidolloo godhan arginee jirra. Jaarmiyoonni siyaasa Oromoo hundi isaanii akka filannoo irraa dhiibamanii bahan, ammas immoo hooggantoota isaanii mana hidhaa seenuu, Hacaaluun ajjeefamu. Waggaa 3 kana wanni Oromoon hin taane hin jiru. Mee nuti suusii iyyuudhaaf as gadi baane immoo akka bilchiginnaan jettu wacuudhumaaf as baane immoo kaayyoof akeeka qabna. Kaayyoon hiriira keenyaa maali Biraanu?
Kaayyooni guddaa galatoomii abdii jalqabaa OMN guddaa galatoomaa taasistinu sagantaa kanarratti argamu keessanii fi wanni dhaabni haaraan bilchiginnaa jedhamu kun haasa'uu fi wanti Oromoon ta'aa jiru wali addaa wali siin argu. Inni guddaan akkuma ati jettee Oromoo bulchaa ka jettu yoo Oromoon nagaa argatedha. Hiikti Oromoo bulcha jedhu yoo Oromoon kaaba kibba baadhiisa nagaa argate nagaan bullee nagaan makaratee nagaan galee Oromoo biyya bulchaa jedhama. Amma isa kanarratti maqaa Oromootiin Oromoo ajjeesuun Oromoon biyya bulchuuf hin jedhamu. Inni kun qabatamaan mootummaan bira ga'eera. Wanti guddaan amma akkuma ati gaafachuuf yaallu Oromiyaa keessatti ajjeechaa baroota kam hin taane keessatti ta'aa jira. Keessumaa ani namicha kana yoo maalidha jettee the most terrorist yookaan the most worst dictator jettee waamuu dandeessa. Baay'ee nama rakkisaa dictatora irratti hin baramne. Dictatoroota biyya lafaa qabdu keessaa akka Mussolini ka warra nama biyya kanaa tureefa isaa olitti nama baay'ee badaadha. Kanaaf namni akkasii biyya bulchaa hin jedhamu garuu immoo akkuma ati jette fakkeessee buluu yaala. Addunyaan fakkeessaa jala dabartee gowwoomsaa fakkeessaa jala darbee jira addunyaan. Namichi isa kana bare tokkoffaa Abiyyi Ahmed gaafa biyya bulchuu nama kolfisiisa beeku. Siistama kaleessa waggaa 27 uummata dhiitaa utubaa ture keessatti guddatte beeku. Fincaan jaraa argaba jaraa jechoota jaraa maayindii jaraatiin guddate gaafa dabarsineetti ilaanne salphanne beeku. Nama eessa Abiyyi Ahmed nagaa biyya fida jechuun kaleessa isatti guddate. Anam abdii abbaa jaballa ammam nagaa yaadachuun maatii abdii irratti guddatetu murteessa. Abiyyi Ahmed kaleessa siistama nama nyaataa nama ajjeesu keessatti guddate. Isaaniif ajentii ta'ee hojjetaa ture. Isaan keessatti dhokatee guddatee jedhe Geetaachoo Raddaa akkuma dubbate. Nama dhokatee bineensa dhokatee guddate biyyaaf nagaa qaba jettee biyyaati. Garuu wanti nama gaddisiisu Oromoo qofa balleessota hin taane akkuma isaan irraa kaasan qabeenya Oromoo illee baay'ee rukutaa jira. Kan Tigraay baay'ee beekamaadha. Investimentoota guddaa kan akka Almaada Textile Industry Factory so huge inni faan amma gaafa dhugatu warri kun beeku so baay'ee investitti ta'ee Oromiyaa keessa immoo Oromiyaan sila saama walii waan qabu muka isaa bineensa isaa qabu. Isa immoo maqaa baa'oo funaan shanee barbaadna jedhuun bosona gubaa jira. Nuyi kanarratti maal goone gabaasa keenya keessatti qalaas naamusa sirna qabuun dhaabbilee mormitootaa biyya kana jiraniif maaliif biyya guddate keessatti paarlaamaa keessatti mormitoonni sagalee guddaa qabu. Dhageettiillee qabu. Isa bulchu qofaa miti jechuudha. Isarra dhaabatanii waan nu dubbataniif dhaabbilee mormitootaaf alaa seera qabeessa waan Oromiyaa keessatti badii dhokataaf mul'ataa ta'u hunda katabnee galchineerra. Kabaayirris kan magaalaa guddaa Berliin jiru hundumaatu ergamee jira. Qaama biyya bulchuufis akkuma kaleessaatti isa kaleessa xalaalaan jettan caalaa hojiitti kaajjanii jirratti xalaa barreessinee jirra. Ijoo guddaa deebii guddaa eegaa jirra isa kanarraa akka kanatti mootummaan Oromiyaan bulaa akka hin jirre mootummaan bilchiginnaa mootummaa sobaa akka ta'e adda baasuuf galama keessatti jirra. Kanaafidha kanas. Hedduu galatoomi gaaffiin gaafachuu barbaade dhaamsa barbaannu mootummaadhaaf galchuu keenya naa deebisuu keetiif hedduu galatoomi mee gara jilootti hin dhufaa. Jiloo akkuma beekamu ammala namni mana murtiiti akka gadhiifamu murtaa'eef Mahammad Jigsisoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa deebifamee yookaan qabanii hidhamaa jiru. Gama biraatiin immoo mootummaan kun kan Oromooti jedhamee yakka hamaa uummata Tigraay irratti raawwatamu maqaa Oromoo balleessuun ta'u mee waan lachan kana irratti fi waanuma koree keessanii irratti yaada qabdu walitti guduunfne. Duraan dursinee hiriirri kun wanti qophaa'ee fi akkuma jaalawwan kee kanaan dura yaada isaanii kaasanii jedhanii hiriirri wanti biyya keessatti adeemaa jiru haala jiru biyya kanaatii fi haala nu irra jirruuf malee waa halkan takkallee mana bullee ta'ennu miti. Maaliif biyya kanaan namni hundinuu dalagee of jiraachisa. Eega dalagee of jiraachisee heeraaf seera qaba. Biyyi kun biyya seeraaf heera bultu dalagaas qabaattee waan feete mirga feetellee qabaattee heeraaf seera biyya kana kabajjee jiraata jechuudha. Isa kanaaf hiriirri keenya yeroo pilaanii itti qabame sanitti qophaa'aaf malee akka mootummaan sun uummata keenya godhaa jiruu fi waan halkan tokkollee mana bulluu miti yeroo nama irra jiru jechuudha. Keessattuu yeroo ulfaataa waan bara wayyaanee nurratti hin taane mootummaan kun nurratti godhaa jira. Wayyaaneen qabeenya keenya saamte malee ilmaan keenya fixaa baate malee ilma ani Oromoo jedheeti saba kanaaf dhaabadha jedhee uummata keenya sosobee afaan isaa kana akka dammaa laaffisee uummata keenyaan sobee uummata keenya fixaa jira. Yoo mittillee haga dhaladhee lafa kanarratti jiru kana agar qayyishe birri jedhan sanillee an biran geenne umriin kiyyallee achinaan turre garuu haga anamma argee jedhee nama durtu ilmoo amma dhalattee lafaa ol deemaa jiru. Mucaa waggaa 18 baasee bakka namni itti wal ga'utti karaa irratti rasaasaan tumee ajjeesa kun tokko.
Inni lammataa ammoo nama heeraaf seeratti biyyatti eega heeraaf seera san jala buttee jettee mana hidhaa jiru. Mana hidhaa keessaa baasanii nama harka seeraa jara jiru. Hidhaa keessaa baasanii ajjeesanii warri nu reeffa akka fudhanne dhowwanii bira dhaabbatanii jechuudha. Kun yoo laallee jennu waa halkan tokkollee biyya keenya dubbatu. Waa rakkoo kana ammoo addunyaan illee hubattee jetti haala addunyaa itti hubatte kanatti amma ammoo nu waan dandeenyu biyya kanatti dippiloomaasii waan barbaachisaa ta'ee hunda irratti godhuu fi qophii jirraa jechuudha. Irratti dalagaa jirra. Kana qofas osoo hin taane paarlaamaa biyyatti fuulduratti hiriira guddaa tokko qopheessaa jirra. Bakka sanitti bakka barbaachisaa ta'u sanitti iyyannoo keenya galchine waan gaafii gaa tokko deebii gaa tokko irraa argannaa jechuudha. Inni kana biraa ammoo haala ummanni keenya biyya keessatti itti sobamaa jiru tokkotu jira. Tokko misoomsaa jirra kana godhaa jirra samoona kana ammoo baay'ee rakkatanii jiran akka malee mana barumsaa eebbisanii waan achi dhaabanii muka lafa kaanii dhakaa bakka filannoo kijibaatiif jecha wanti isaan hin goone hin jiru. Hin sobamina uummata keenya. Oromoon sobamina. Oromoon soba kana jalaa ba'u maal godhuu qaba? Tokkoomee qabsoo isaa finiinsee mootummaa kana ofirraa buusee hayyoota isaa mana hidhaa keessaa baasee gara fuulduraatitti mootummaa isaa ta'u ka ofii filate ka ofii naata jedhee dadda'uu isaa keessa ganda isaa keessa aanaa isaa keessa baasee waan nama isa bulchu godhachuu qabu. Kuni sobamaarra namni keenya haala maaliin sobamaa jedha afaan Oromoo dubbatee afaan isaa mi'eessa ilmoo bineensaa miilli gara fuulduraatti jette Oromoo. Inni abbaa fi ilmaan isaatii fi namni saba isaatii fi ganda isaa ganda jedhe yoomillee ganamaadha. Kana waa tokko wanti beekuu qabu namni keenya waa takkallee taana mootummaan kun uummata Oromooti dantaa kan qabu saba keenya fixaa jira. Sabni keenya ka'ee falmachoo qaba. Mootummaa kana bira dhaabbachuu fi filannoo kana keessatti ergachuu jechuun ilmaan Oromoo rasaasaan karaa irratti dhumanii fi mana hidhaa keessaa baasanii dhumatan sanii isaan irratti quba qabu jechuu jedhee yaada'anii isa kanaaf hundi keenya baanee haa falmannu bira haa dhaabannu. Hiriiraas ta'ee waan fedhas ta'ee qabsoo keenya itti fedhisu ni jira galatooma. Hedduu galatoome jiloo keenya egaa daawwattoota keenya hiriira guddicha milkiidhaan xumurree kana Koree Qindeessituu waan kana irratti torbee hedduu irratti hojjetanii wajjin marii taasisneedha. Mee warra Koree Qindeessituu keessaa namni tokko as dhufeera. Mee walumaa galatti dhaamsa qabdu uummata Awurooppaa bakka biraa jiraatan addunyaa jiraatan fi waa hiriira kana bokkaanis dhufeera. Duraan dursee hedduu tokko galatoomii hiriirri har'aa kan magaalaa Frankfurtitti qophaa'e haala cimaa tokkoon goolabameetiin jira. Kaayyoon hiriira kanaa wantoota hedduu keessatti dhuunfatu ta'a. Inni tokkoffaan hidhamtoonni mana hidhaa keessa turamanii osoo murtii tokko hin argatin jechuudha. Achi keessatti achi booda ajjeefamuudhaan darbamutti jiranii irraa ittaansuudha immoo kaayyoon hiriira kanaa maaster pilaaniin akka haraattis nutti dhufeetiin jira. Maaster pilaanii kanarratti immoo mootummaan abbaa irree Abiyyi Ahmad Jawaar hidhuudhaan Jawaar waan kanarratti balaaleffachaa ture. Qeerroo hedduu wareegamee isa kanas balaaleffachuuf ture. Kanuma yaadannamaaf kan qabu. Okay, hedduu galatoomii sabboona bokkaanis roobaa jira. Egaa daawwattoota keenya hiriira magaalaa Frankfurt magaalaa handhuura daldala Awurooppaa kan taatee fi teessoo baankii seentiraala Awurooppaa akkasumas waajjiraalee mootummaa gurguddoo xalayaan barbaachisu hunda mootummaan seenee jira. Qoqqobbii mootummaan Ameerikaa mootummaa Itoophiyaa irratti taasise madaalawaadha rakkoo biyya keenya